obboleewwan har'a walitti deebiinee jirra. Sababa Ramadaanaatiin hojii garaa garaa wal qabatee walirraa banne afwan isiniin jecha har'as barumsa isinii fide. Haa ta'u malee ani YouTube chaanal banadheera. Sababa Facebook namni hedduun peejii kiyya jala galuudhaaf gaafina gaafataa turtan dhiisee YouTube banadhee YouTube irratti na hordoftan isiniif maxxansaa maqaasaa jechuudha. Obboleewwan kiyya aappii kana sababni isiniif fide har'a sababni aappii kana irra deddeebi'ee isin barsiisu maali beektu? Aappii Qur'aanaati. Garuu aappii fooyya'aadha. Wagga Qur'aana jedhan jalaa hin deebi'ina. Qur'aanni aakiraaf duniyaa nu fayyada. Obboleewwan keenya Qur'aanni aappii nuti jala fiffiinnee waa'ee addunyaa qofa barannee waa'ee addunyaa qofa jala fiffiigaarru bor akkam nu godha? Bor nu fayyada guyyaa qiyaama. يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون قيا نتي المون كينيا نفيني قيا هورين كينيا نفيني قرآن ربي نفيدا أبولي وانكي شير قد إيتي والإرابرادو إراقري قرو قرآن آبي هان رسي برسي سكوني أكا ورق أكوان إرابرادو يعني أكواني بورق أبن سقلو مانو ورق أفكاتو قيتك شي قوتي بانتو والمالا لا قام مرقان هترقاتن جريتا يادا أبولي وانكي إرابرادو أنا فيس كايري توكو قبا يوم ما سيارة جرات بدي توكو دلقا جرات ربي ناف أرارا ما سبب أتك أراتي سنان سببت الرابراتي سنان كناف برومس أدا واهي آبيتي والقبتي برومس قرآن وان أدا اسم برسيسو داف وان بيكو را قبين ورموكية أبليوانكية مسلمة هندوم تكيسانو والججبسنا ججبس أنا في الدعاء يقول ثم كين اللهم تقبل صيامنا صيام الصائمين وجعل صلاة اللهم تقبل صيامنا صيام الصائمين وجعل قيامنا قيام قائمين ورفع درجاتنا في جنة النعيم ربي درجا كين يقول وفود أبليون كي صيام بنجرب رومسان مي أكاتا اتفايدا ما سان اسنا غرسيسا وغ قرآن جل براندي بينا قرآني آخرات دنيانا ما فايدا غيرو آخراتtis nama fayyada duniyaattis nama fayyada aappii nuti immoo asitti immoo YouTube kiyya yookaan peejii kiyya guddifachuu jedhee isin barsiisu wallaahi maa fi faayidaa akhiraatti nan fayyadu jechuudha. Kanaafuu Qur'aana yoo tokkoon keessan irraa qaraatanii irraa barattanii jettanii nam tokko jechuudha. Isa namni 50 60 sheer walii godhe ilaaluura nam tokko tuma fayyadame ana khayrii hedduu qaba. Siifis khayrii hedduu qaba. Lamaaniifu jechuudha. Qur'aanichi akkas kunoo kana fakkaata. Mee isin agarsiisa mee Qur'aan Qur'aanichi isan waa itti mare kana al-Qur'aan jedhama. Obboleewwan kiyya Plaastoora jala deemtanii kunoo akkaanti isinii dhufa. Angaruu liinkii isaa description box jala isinii kaa'a. Achii buufattan duraan liinkiidhaan rakkataa turre amma garuu YouTube ergan baradhachi jala isinii kaa'a. Garuu obboleewwan kiyya muslima akkaataan itti fayyadama isaa akkas keessa xuxxaniitii waggaa isiniif baname ooppiin gootanii kuni juuzii haga juuzii meeqaati kunoo juuzii amma yatasaaluun jedha akkaataan itti fayyadamataa fakkeenyaa fi amma kana yoo tuqne laala amma yatasaaluun anin naba'il aziim ayya kana qareeramti akkasin la sagaleen dhageessan jedhee yaada akkaataan jijjiirradha hanga eessaati haga suratul fiil kana laal ilaala obboleewwan kiyya bismillah lakuni طيب kun haga juuza tokkooti waggaa darbine suratul laal faatihaarraa kaasee guutuu isaa haga suratul baqaraati jechuudha haga suratul falaq jechuudha yaani amma suratul naas kuni qayyarachuu waggan jedhe akkaata jijjiiradha obboleewwan kiyya maali wanti inni kaan irraa fooyya'aa ta'e kan aappeen turaan isin barsiise warra hin qara'iniif garuu kun immoo warra taraawii salaachisu ta'ee warra qur'aana qara'u ta'ee fakkeenyaa fi akkaanti qara'aa turtan amma yaa ayyuhan amma fakkeenyaa fi sinifan amma akka seenni irra miti alif laam miim allahu laa ilaaha illaa hu fakkeenyaa fi kana qara'ee gugan xumure akkasin qayyaradha wallaahi aappii bareedaadha yaa obboleewwan kiyya sheer walii godhaa itti fayyadamaa haga barumsa biraatiif walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu